kumatama Kabiya jalu taba umaman manama Jijira mantamu Sena sidekama Jijira mantamu Sena sidekama Jijira mantamu Sena sidekama Oromia Oromia Ati Djiboutia Oromia Oromia Uma Bondikia Bikilchitu mukham Sara fitarara Uda midan kusa Kupa barabara Akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. An Abdii Boriiti. Egaa har'aa maal qabattee gara keenyatti as dhufte yoonaan jettanii akka nama tokkootti wantoota an taa'ee ilaalu wantan irratti hojjedhuu fi wanti an namootarraa yaada garaagaraa fudhadhee yaada sanarratti hundaa'uudhaan waan an beeku yookaan immoo waan naaf gale tokko sirriitti bor kun ta'uuf deema jedhee kana yaaduu fi wanta immoo wal fakkaataa kaleessa nurratti ta'ee har'a waan tokko farkaadhamne adeemsa keessa waan an argaa jiruu fi yeroo hammaa kana wanti Oromoon yaadachuu qabu tokkotu jira. Kunis maalinni dhimma ijoollee Oromoo warra bifa teknooloojii har'aa ammayyaa kanatti fayyadamaa jiran hunda ilaallata jechuudha. Haa ta'u malee yeroon kana jedhu wanti hedduu ana dhibu tokko maalinni sabni tokko seenaasaa kan inni ittiin galmeeffatu wantoota hedduutu jira. Sabni tokko seenaasaa hojiilee guyyaa guyyaadhaan hojjetu keessatti ni galmeessa. Akkasumas dubbii himamsa afaanii yookaan afaan Oromootii keessatti afoola kan jennu seenaan ni galmaawa. Akkasumas muka garaagaraa muka seena qabeessa dhaabuudhaan muka sanarratti barreessuu akka gurguddaa lafa tokko yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u qaama lafaa kan ta'e keessattuu dhagaa lafa keessaa ol ba'ee jiru irratti seenaa barreessuu galmeessuu akkasumas dhagaa jajjabaa ta'anii qarsaa warra nuyi jennee waamnu dhagaa qarsaa irratti seenaa barreessuudha. Biyyoota tokko tokko keessa yeroo deemtan yeroo ilaaltanii dhagaa irratti maqaa namaa yookaan maqaa dachee sanaa yookaan immoo bara lakkoofsa baraa irratti argitu. Kana jechuun seenaadha. Namni sana barreessu addunyaa kanarraa hinuma darba waan ta'eef wanti inni barreesse yookaan wanta inni ol kaa'e sun yeroo dheeraadhaaf dhalootaa dhalootatti darba jechuudha. Fakkeenya guddaa kaasuu kanan barbaadu bakka dhalootaa ani itti dhaladhetti wantoota hedduun seenaadhaaf kan galmaa'uu qaban baay'eetu argamu. Keessattuu dhagaan wanta guddaa argisiisa. Ollaa ani keessatti dhaladhee godina dhihaa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii Arroojii Agamsaa fi naannoo isheetti kan argamu akkasumas Waloo Maqanachoo fi kanneen kana fakkaatan hedduu keessatti wanti seenaadhaaf ol taa'uu qaban waa baay'eetu jira. Keessattuu kan bara Xaaliyaanotni biyya keenya weeraranii lafa sanarratti wanta isaanii hojjetanii fi dhakaa irratti wanta isaan barreessan hedduun isaa hollaa sanatti akka argamu yeroon biyya keessa jiru ilaalaan ture argaan ture. Har'a garuu ergaan irraa fagaadhe wanti sun seenaa guddaa akka inni ta'e hubachuu jalqabeera. Kun jechuun maaliifan hamma kana hundaa kaasee dubbachuu barbaade? Magaalaa Finfinnee keessatti bakkan hojii hojjechaa turetti dhakaa harka namaan tolfaman irratti wantoota hedduutu sibiilaan barreeffamani. Kana jechuun dhakaa sana muranii sibiila sanaan wal qabsiisaniiru. Dhagaan sun haga yoomiittuu hinuma ta'a. Dhagaan sun yoo caccabee bade malee barreeffamni sun akka irraa hin banne beekamaadha jechuudha. Maaliif sibiilaan wal qabsiisaniiru waan ta'eef.
Kana jechuun namoonni sana hojjetan hundumtuu seenaa isaanii waan achitti hojjetan galmeeffataniiru jechuun ni danda'ama. Namni waan sana beekuu isaa dhaloota itti aanutti hima waan ta'eef lakkoofsi sun kan barreeffame sababaa qaba. Bakkee wanti lakkoofsi sun itti nama ajaju waan hedduu of keessaa qabaachuu mala. Galmeen barbaachisaa ta'e bakka barbaachisaa yookaan bakka icciitii ta'e tokko ni kaa'ama jechuudha. Isa kanarraan ka'uudhaan uummanni keenya har'a uummanni Oromoo seenaa isaa isuma afoola afaaniin qabu qofaa hordofuu miti. Seenaa isa afoola afaaniitiin jiru bara kanatti teknooloojiitti fayyadamuudhaan gara barreeffamaatti deebisuu, gara sagaleetiin waraabanii ol kaa'utti deebisuu waan kana irratti ijoolleen Oromoo warri bifa ammayyaa kanatti fayyadamtan hundi keessan dhimma kana irratti cimtanii hojjechuutu isinirra jira. Seenaan har'a darbaa jiran keessaa inni guddaan marsaa yookaan marsariitiidha. Marsaan yookaan weebsaayitiin nuti oduu irraa bannee dubbifnu, sirboolee garaagaraa irraa ilaallu, akkasumas muuvii fi walaloo wantoota hedduu marsaa sanarratti bannee kan daawwannu, suuraalee ofii keenyaas kan marsaa sanarratti ol darbinu hundumti keenyayyuu seenaa hojjechaa jirraa jechuudha. Seenaa galmeessuu jechuun suuraa ofiillee bakkuma itti ka'anii fuudhanii bakka tokko kaa'uun seenaa galmeessuudha. Ani amma kan na agartan mana an keessa jiraadhu keessatti wantoota Oromummaa koo ibsan hunda dagalee mana kootii naquudhaan suuraan ka'a. Mana kana keessa bara baraan jiraadhaa jechuu miti. Baruma 2, baruma 3, baruma 4 iyyuu jiraadhee addunyaa kanarraa godaanuu nan danda'a. Baruma kanayyuu guyyaadhuma kanayyuu godaanuun hin danda'ama, hin beekamu waan ta'eef namni hin dhalata malee lafa itti hafu hin beeku, akka itti turus hin beeku jechuudha. Mana kana keessa wanti dhimma Oromummaatiif ol kaa'e ilma Oromoo tokkotti yoon hin himin waan anas keessa ol kaa'e dhimmi Oromoo tokko galmeen ani ol waraabee funaanee walitti qabee mana kana keessa kaa'ee jiru kun hundi ilmi Oromoo tokko mana kana seenee yookaan immoo mana koo teessoo isaa beekee yeroo an hin jirretti bakka kana dhufee galmee kana yoo fuudhee malee galmeen kun biyya kanatti kosii ta'ee gatamaa jechuudha. Namni kun yaa abbaa maalii jedhee gaafatu hin jiru. Kanaaf ijoolleen Oromoo har'a marsaa irratti wantoota hedduu hojjan biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa, biyya Awustiraaliyaa, biyya Swiidin, biyya Afrikaa garaagaraa keessatti akkasumas biyya Arabootaa hedduu keessa akkasumas magaalaa Oromiyaa guddittii Finfinnee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessa teessanii hojii gurguddaa hojjechaa akka jirtan beekamaadha. Kana jechuun walaloo qopheessitanii, tapha qopheessitanii, diraamaa fi fiilmii garaagaraa karaa marsaatiin ol baasnee naquutti jirra. Garuu kun amma baay'ataa otoo kaanee wayitti hinkuusna jenne wanta hedduu nu gaafachuunsaa waan hafu miti. Haa ta'u iyyuu malee immoo kun baay'atee marsaa intarneetaa irratti ol baafne hunduma isaa kana waraabne keenyaa jechuu kootii miti. Isaan keessaa warreen dhaloota boriitiif barbaachisan lammii bor addunyaa kanarra nu boodaan nu hordofanii dhufaa jiranii fi new generation kan jennu dhaloota haaraa qeerroo boriitii fi wanti barbaadaman waa hedduutu jira. Isaan hedduu kana egaa walitti kuusnee bifa baduu hin dandeenyeeni gara garaagaraatti gargar babaasuudhaan isa kaan waraqaa irratti isa kaanis immoo akkuma dandeenyetti kan akka har'aan kana flash disk, memory card, CD, DVD akkasumas virtual drive wantoota hedduu kan kompiitararraa adda ta'an kan intarneetarraa walaba ta'an jechuu kooti. Kompiitararraa waraabamanii intarneetaan kan wal hin qaban akkasumatti kan banamuu danda'an kanneen akkasii kanatti kan akka archives device fi kanneen kana fakkaatan irratti baasuudhaan ol kuusuun baay'ee barbaachisaadha jedheetan yaada. Isa kana nama hundumaatu bakkuma jirutti biyyuma jirutti godhaa jedhee hin amanu. Kun maalla dhibe kan jedhus hedduutu jira. Ani kana kan hin kaasee fi marsaa weebsaayitii kan waggoota 2 dura ani ilaalaa ture marsaa hedduu kan marsaa irratti maallaqaan kaffalanii weebsaayitii irratti tolaan waa kustu gochuun akkuma hin jirre yoo kan tolaa bantanis immoo addunyaa kabiraan akka hin arginee fi
dhorkamaa ta'uusaa beekamaadha. Kanaafiyyuu marsaan Oromoon irratti weebsaayitiin nuti itti fayyadamnu hundumti isaayyuu kaffaltiidhaan jechuudha. Kaffaltii kaffallee odeeffannoo maxxansuu, kaffaltii namootni kaffaltii kana kaffalan gaaf tokko yoo humna dhabanii marsaa sanarratti kan argitan wantoota mimmiidhagoon, wantoonni seenaaf ta'an hedduun isaanii namni sun kaffaluu yoo dadhabe yookaanis immoo otoo hin beekin addunyaa kanarraa yoo darbe kan sana beeku isa qofaa waan ta'eef, kan sana kaffalus isuma waan ta'eefi marsariitii sanarratti kan argamu weebsaayitii sana gubbaatti seenaadha jedhamee kan yaadamu hundumti isaa aluma tokkoon dhidhimuu isaatii jechuudha. Hojii waggoota dheeraatiif hojjetame aluma tokkoon badaa jechuu kooti. Kanaaf har'a Oromoon biyya ambaa keessa jiru keessattuu dhimmi kun kan isinitti dhaga'amu walitti qabamnee gurmuu dhaabbataa tokko dhaabbanne gurmuudhaan waan kana uummata keenya biraan ga'annee miidiyaalee Oromoo har'a bebbeekamoo ta'an kan gurra uummataa dafanii bu'uu danda'anitti waan kana dabarsine waan kana irratti Oromoon waliin hojjechuudhaan wantoota nu barbaachisan divaayisii intarneetarraa adda ta'an irratti seenaa kan yoo ol kuufne maal isinitti fakkaata kan jedhu gaaffii koo Oromoota maraatii fi jechuudha. Egaa akkamitti jalqabnaa, akkamitti seenaa kana waan tokko irratti ol kuufnaa jettanii yoo na gaafattani wanti an isinitti himu kun hundumti isaa namoota dhimma kana beekantu jiru. Namootni wantoota nuti irratti waan kana kuusuu dandeenyu beekan ilmaan Oromoo keessa qaqqaroof qaqqaaliin gurmuu tokko dhaabbanne walitti dhufne waliin irratti hojjechuutti jirra. Garuu humni keenya waan sana bituudhaaf hin danda'u. Dhuguma isinitti himuudhaaf yoo ta'e wanti xiqqoon teeraabaaytii tokko kan dookumentii adda addaa yookaan immoo galmee akka galmeetti kan harkatti qabatanii deemuun danda'amu bifa teknooloojii kanaatiin kan tolfamte teeraabaaytii tokko kan qabdu jechuudha. Kana jechuun giigaabaaytii 1000 kan jennu jechuudha. Giigaabaaytii 1000 kana bitachuudhaaf doolaara Ameerikaa yoo xiqqaate gara doolaara 60ti. Har'a dookumentii Oromoo kana yoo kanarratti waraabnu ta'e giigaabaaytii 10,000 ol nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf giigaabaaytii 10,000 ol kana argachuudhaaf kurnan isaa bitachuu qabna jechuudha. Kurnan isaa bitachuudhaaf immoo namni dhuunfaan yookaan immoo namni muraasni lakkoofsi keenya 6 kan taanu kun waan kana walitti qabnee bitachuuf hin dandeenyu. Waan kana binnee dookumentii kana ol kaa'uudhaaf immoo bakka nu barbaachisa. Dhugumayyuu isiniin jechuudhaaf yoo ta'e Oromoon galma garaagaraa bakkee garaagaraatti waldaan hawaasaa mana waldaa hawaasaa garaagaraa bitatee qaba. Garuu mana waldaa hawaasaa kana keessa yoo dhaqxan dookumentiileen isaan qaban dookumentii harkaan barreeffamanitti caalu yookaan immoo kan kompiitararraa piriinti godhamanii baafamanidha. Kanaaf kana jechuun seenaa galmeessaa jiru jechuudha miti. Seenaa kan jennu har'a Oromiyaa keessatti maaltu ta'e, bor Oromiyaa keessatti maaltu ta'a, kaleessa Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa ture, falli wantootni rakkoolee Oromiyaa keessatti fidaa jiru jedhaman maal faa ta'uu qaba isa jedhuu fi wantoota kanaaf kana fakkaatan baasanii yookaan immoo ol kuusanii kaa'uun seenaa galmeessuu keessaa isa tokkodha. Hojii guddaan nuti biyya ambaa keessatti warri bifa teknooloojiitti fayyadamnu hundi keenya hojjechuu qabnu seenaa kana sirnaan galmeessuun hojii isa hundumaa oliitii jedheetan amana. Addunyaa kanarra akkuma isiniin jedhe namni tokko yoo baay'ate waggaa 100 jiraata. Waggaa 100 ol kan jiraatu jireenyi isaa waggaa 100 olii waan hedduudhaaf waan isa fayyadu yookaan nama biraas waan fayyadu natti hin fakkaatu. Jiraateedhuma hasiifachi gatantaruuraan kan hafe wanti nuyi hojjennu hagas maraa waan bu'aa qabu miti. Hojii hin hojjenna jennee kan yaadnu waggaa 15 olitti hanga waggaa 60mootaa hanga waggaa 70mootaa keessa yeroo jirrutti biyyaaf ka ta'u, seenaadhaaf ka ta'u, eenyummaa keenyaafis kan ta'u umurii gidduu kanatti hojjechuutu nurra jira jechuudha. Kan nurraa eegamus isa kana maaliif jennaan namni ni dhalata ni du'a. Otoo hin du'in dura garuu dhaloota boriitiif seenaa galmeessuun immoo isa waan hundumaa kanarra caaluudha. Egaa gara
dhimma an kaasee kanatti yeroon deebi'u wanta kana hojjechuudhaa fi seenaa amma addunyaa keessatti eenyummaa Oromoo beeksisuu fi marsaa Oromoo garaa garaa irratti kan argaman kana bor ilmaan Oromoo boriitiif barbaachisaadha, ol taa'uu qaba, seenaadha kan jennu kun wantoota yaraa yookaan xiqqaadha miti. Kana waraabnee ol kaa'uudhaaf intarneetarraa adda baasuudhaa fi waan tokko kan intarneetarra jiru intarneetarratti kan arginuuf kan dubbisnu manuma keenya keessatti illee yoo intarneetni hin jiraatin baasnee dubbisuu akka hin dandeenye namni kamiyyuu quba qaba. Abbaanumti weebsaayitii sana idiit godhu yookaan immoo weebsaayitii sana irratti hojjetu illee intarneeta yoo hin qabaatin, yoo waan intarneetaaf kaffalu hin qabaatin torban sanaa fi marsaan sun ni cufamaa, ni du'a, harkatti bada jechuudha. Haga deebi'ee intarneeta sana argatutti marsaa sana seenee waa itti dabaluu hin danda'u. Kanaafiyyuu kanaga rakkoon keenya kan bor nutti dhufuu danda'u yoo namni sun dhaban yookaas immoo yoo marsaan sun akka tasaa ta'ee kaffaluu dadhaban warri marsaa sana hordofan yoo meeshaa kana akka inni jirutti ol kaa'uu hin dandeenye wanta qabnu hundumaayyuu ni dhabnaa jechuudha. Kaleessa sanatti ta'e yeroo jennu eessaa maalirratti akkamitti miilatti argisiis gaafa nuun jedhanii ragaa qabatamaa tokkoyyuu dhiheeffachuu hin dandeenyu jechuudha. Oromiyaan yoo bilisoomte dookumentiin keenya amma nuti waa'ee Oromiyaa waa'ee bilisummaatiif dubbannu kun yoo harka keenya keessaa hin jiraatin bor Oromiyaan kaleessa kana turte jennee nama tokkottiyyuu wanta argisiisu hin qabnu jechuudha. Akka guutuu Oromoottan haasa'uutti jira. Kitaabotni seenaa addaa ta'uu hin danda'ani. Kitaabni tokko kan barreeffamu sammuu nama tokkoo yookaan kaallaqa sammuu isaa keessaa baasee ilaalchaa fi dandeettii isaatti fayyadamuudhaan seenaa sabaa kan barreessudha. Sun mataa isaa kan danda'e seenaa addaati. Seenaa kan jennu kitaabumti sun iyyuu immoo waraqaa irratti barreeffamee mana nama hundaa seenee taa'uu hin danda'u. Namni hundumtuu kitaaba sana bitachuudhaaf maallaqaa hin qabu ta'a. Garuu waliigalaa keenyatti kitaabni ani bitadhe kanuma kooti. Kitaabni inni kaan bitatus kanuma isaati. Gaaf tokko kitaabni kun kan hunda keenyaa jedhamuu hin danda'u. Inni amma dubbadhu kun kan walitti qabnu kun kan waan Oromoon irra jiru kana gurmuun tokko dhaabee walitti qabee ol kaa'u waraabee kaa'u kun bor Oromiyaan yoo bilisoomte galma yookaan waajjira Oromiyaa bulchu keessatti kan qabeenyaa ilmaan Oromoo maraa ta'ee baraa amma baraatti achi keessa jiraachuu akka ni danda'u abdiin qaba. Kanaafitu wanta waliinii kana yoo wajjiniin hojjenne sabni koo Oromoo maal isinitti fakkaata jedheetan yaada. Egaa yaada koo kana akkasin galmaan geessanii fi yaada bal'aas akkasin irratti laattan abdiin qaba. Anis immoo utuun abdiin kutatin dhimma kana gara fuulduraatti dhiibuun koo waan hafu miti. Ijoollee qaqqaalii namoota bebbeektuu fi bara kana keessa kan dhalatan uumama addaa kan ta'anii fi sammuun isaanii kan otoo kitaaballee irraallee hin dubbisin akkanumatti akka kitaabaa wantoota hedduu beekumsa hedduu akkanumaan kan dhangalaasan namoota hedduu of keessaa qabna. Gurmuu kana keessatti namoota akkasii dandeettii adda addaa qaban kana hawwachuudhaan gurmuun kun galmee Oromootiif ta'u seenaa Oromoo bakka tokkotti ol kuusuudhaan Oromoota hundaatiif kan ta'u bakka tokko kaa'uudhaaf pirojektii addaa calqabuudhaaf deemna. Pirojektii addaa kanarratti namoota abbaan qabeenyaas ta'e ilmaan Oromoo hamma dandeessaniin pirojektii keenya kana cina akkasin dhaabbattan abdii guddaan qaba. Miidiyaaleen Oromoo hundumtuu dhimma kanarratti gargaarsa akka nu gootan baay'ee barbaanna. Gargaarsi keessan immoo uummata biraan yaada keenya ga'uu waan ta'eef isa kanarratti isinis ulfina guddaa qabdu. Hojiin keessanis hojii guddaadha. Egaa sagaleen keessan guyyaa guyyaadhaan darbuu fi kan isin miidiyaa irratti wantoota hedduu karaa yuutuubii fi bakkee garaa garaa irratti ol darbitan hundumtuu dookumentii nuti amma haasofnu keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf OMN yoo fudhanne OMN bara 2015 guyyaa har'aan kana maal dabarse waa'ee maalii dubbate waggaa dhibbaan har'aa OMN guyyaa har'aa kan dubbate kan waan inni jedhe kan divaayisii mataa isaa danda'e kan intarneetaa wajjin wal hin qabanne irraa qabaachuun
baay'ee barbaachisaadha. Waggaa dhibbaan har'aa dhaloonni har'a lubbuudhaan jiru kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Waggaa dhibbaan har'aa dhalataan Oromoo tokko OMN waggaa dhibbaan dura kan inni dubbate divaayisii galma Oromiyaa keessaa fuudhee yoo dhaggeeffate maaltu itti dhaga'ama jedhaatii sammuu keessan keessatti taa'aatii tilmaamaatii itti yaadaa. Nuti har'a suuraa Oromoo kan bara waggoota 100 dura ka'an otuu argine yeroo ija keenya dura dhufu Oromoon waggaa 100 dura maal fakkaata ture jennee gaafa sammuu keenya keessatti yaadnu gammachuu gaddas dabalatee nutti dhaga'amuu danda'a. Waa baay'ee nu yaadachiisu jijjiirama addaa waggaa 100 dura turee fi har'a kan nuti keessa jirru kan garaagarummaa nutti argisiisa, nu barsiisa. Otoo hin dubbatin barreeffamillee otoo irra hin jiraatin suuraa sana qofa ilaaluudhaan wanti nuyi tilmaamu wantoota guddaadha jechuudha. Akka ofii kootiitti fakkeenya guddaa tokko isiniif kaasuun barbaada. Suuraa uummata Oromoo keessaa Boorana yeroo inni gara biyya Ameerikaa seene jedhamu bidiruudhaan biyya Ameerikaa dhufuusaa kan argisiisu suuraa tokko arge. Suuraan kun waggoota 100 duraa jedhamanii himu, garuu bara kam akka inni ka'e adda baafadhee hin beeku. Kara kaaba Ameerikaatiin yeroo isaan biyya Ameerikaa seenan walfaan yeroo isaan bakka tokkotti gujja'anii suuraa gurraacha durii sana ka'anii argisiisa. Kana jechuun uummata Oromoo ta'uusaa uffata isaanii irraa, ulee isaan qabatanii fi meeshaa isaanii harkatti baadhatanii deeman irraa akkanumaan dubbifama. Sana jechuun uummata Oromoo Booranaatii jechuudha. Bara isaan itti Ameerikaa seenan gaafa duuba deebinee ilaallu yoom dhufanii, akkamitti dhufanii, maaltu isaan fide kan jedhu seenaa garaagaraa qorachuutti suuraan sun qofti nageesse. Anis seenaa isaa hammatu baradhee dhaga'es ittis gammadeeraa jechuudha. Rakkoo fi gidiraa isaanii bara sana keessa bishaan irratti arganillee wanti adda baasee ibsu jiraachuudhaa baatus an akka ofii kootiitti tilmaameera, baay'ees gaddeera. Har'a nuti biyya Oromiyaa irraa kaane akka feenetti Afrikaa biyya garaagaraa keessa seennee Afrikaa biyya garaagaraa irraa gara biyya Ameerikaatti jireenya gaarii barbaachaaf kan balaliinu hundumti keenya beekna. Kanaafiyyuu harka caalaan keenya kan dhufu xiyyaaraan waan ta'eef rakkoo hedduun waan nu mudatu natti hin fakkaatu. Garuu namoonni har'as bishaan irraan karaa garaagaraa adeemsa lafaatiin hidhamuudhaan bishaaniin nyaatamuudhaan lubbuu isaanii bakkee garaagaraa keessatti darbaa jiru kun hundi seenaa boriiti. Kanaafiyyuu har'a uummanni keenya kun kan irratti raawwachaa jiru waggaa 100 har'aa ilmi Oromoo tokko, intalli Oromoo tokko viidiyoo fi wantoota suuraadhaan ta'an barreeffamaan kan lafa taa'an tokko yoo dubbiste maaltu itti dhaga'ama jettanii har'a teessanii yaaduu qabdu. Kanaaf anis yaada koo isa bor Oromoodhaaf barbaachisaadha, Oromummaadhaafis ijaarsa gaariidha jedhee wantan yaadu kana sammuu koo keessa itti yaaduudhaan xiinxalee gurra keessaniin ga'achuu barbaade. Egaa namoota hedduus karaa marsaa feesbuukiitiin dubbiseera. Warra marsaa feesbuukii gubbaatti baay'ee dandeettii addaa qabanii fi suuraalee fi viidiyoolee akkasumas oduu ho'aa garaagaraa yeroo yerootti filatanii wanta gurra namaatiif tolu, wanta immoo dafamee irratti hojjetamuu qabu kan gurra namaatiin ga'an hedduu isaanii baay'ee dubbisee argeera. Yaadi isaaniis yaada koorraa adda miti, yaada ijaaraa, yaada tumsaa waan ta'eef baay'ee akkan abdadhu na taasiseera. Lammii abdata. Anis pirojektii kana lammii kootii wajjin fuulduratti jabaadhee irratti hojjechuudhaan wanta kana dhaloota boriitiif ol galmeessuu, dhaloota boriitiif ol kaa'uun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kana ammas irra deebi'ee maqaa Oromummaatiin isinan kadhadha. Abdii Borii, Ameerikaa, Niiwuork irraa bara 2015 fulbaana 16.